Maallaan jedhu sodaattaa? Wanta ati gootu gaariis ta'e badaa namni waasiin jechuurraa tasa of hin qusatu. Wanta hojjettu hundumaatti ofitti amanamummaa qabaadhu. Ati taateen argamiin malee, hin godhiin malee odeessituu wanta barbaadde jechuu dandeessi. Gurra kee hin kenniniif, oduudhaaf gurra hin kennin, hamiidhaaf gurra hin kennin. Callisuutu isaaniif deebii guddaadha waan ta'eef. Akkuma yeroo karaarra miillaan deemtu gufuun si dha'u. Gufuu sanarraa gortee callistee bira dabartu karaa kee itti fuftu odeessituudhaafis callisteetu karaa kee itti fuftee yookiin hojii kee hojjattee dhuma kee isaanitti agarsiisutu sirra jira. Dhaabbattee yeroo kee isaanii wajjiniin hin xumurin. Namni wanta namaan jedhu hin dhabu. Wanta barbaadde godhi. Gaariis godhi. Wanta gaariin taane waasiin jechuun amaluma namootaadha. Wanta tokko fakkeenya tokkoon siif kenna. Abbaa manaaf haadha manaatu guyyaa tokko gaangee tokko irratti lama ta'anii yaabbataniitu gabaatoo deemaa jiranii jarri tokkotti dhufanii maal jarri kun abbaa manaaf haadha manaa ta'anii akkamittiin gaangee tokkorra yaabbatanii deemu isaan sammuun qabanii namummaan qabanii gaangee sanaaf hin yaadanii jedhanii waa baay'ee jedhanii bira darban. Abbaa manaaf haadha manaan sunis dhagahaniitu gaangee irraa bu'anii lamaanuu miillaan deemaa gaangee harkisanii too deemanii jarri biraa itti dhufan. Jarri biraa itti dhufanii ilaa warra gawwaa warra ofii isaanii miillaan deemaa gaangee harkaan harkisaa deeman maal warri gawwaan maaliif yaabanii deeman waan meeqa jedhanii isaanis bira darban. Ammas abbaa manaa fi haati manaan sun wallaalaniitu ammas hin dogoggorree jedhanii abbaan manaan haati manaa akka isheen gaangee irra yaabbattu godhee ofii isaa immoo miillaan deemuu jalqabe. Ammas jarri birootti dhufan. Abbaa manaa fi haadha manaa sana arganii haadha manaa gaangee irra teessu sanaanii maa isheen kan abbaa manaa isheef kabaja hin qabne kan abbaa manaa isheef ulfina hin qabne akkamittiin abbaa manaa ishee miillaan deemsisaa ofii gaangee irra teessee deemti jedhanii bira darban. Ammas jarri sun dhagahanii haati manaa gaangee irraa buute abbaa manaan akka inni gaangee yaabee gaangeedhaan deemu goote ofii miillaan deemuu jalqabde. Ammas takkuma akka deemanitti jarri birootti dhufanii maal kan dubartiidhaaf ulfina hin qabne kan haadha manaadhaaf ulfina hin qabne akkamittiin ofii gaangee irra taa'ee haadha manaasaa miillaan deemsisa. Haati manaa ofii kabaja ofiidha. Dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha, dubartiin haadha siinqeedha. Aadaa keenya keessayyuu hin jiru jedhanii amma immoo abbaa manaa waa jedhanii bira darban. Jarri sun wanta godhan dhabanii abbaa manaan gaangee isaarraa bu'ee haadha manaasaa qabatee gaaddisa jala taa'imee waa mari'annaattiin jedhee wantoota namni karaa isaanii irratti isaaniin jechaa turan hundumaa gadi baasee gaangee irra lama taanee yaabbannaanii sammuun qabannuun jedhanii lamaan keenya iyyuu buunee miillaan deemnee gaangee harkisnee deemnaa warra gawwaanuun jedhanii ani yaabbannaan dubartiif ulfina hin qabu jedhanii ati gaangee kee yaabbannaan immoo abbaa manaa isheen kabajju jedhanii argitee haadha manaa koo jecha namaa dhageenyee itoo buunuu itoo baanuu gabaa ofitti dhiisisnee namni addunyaa kanarratti wanta gaarii kamiyyuu godhi wanta badaa namni waasiin jedhu hin dhabu. Har'aa jalqabee namootaaf oduu namaadhaaf nuun taaneen argamiin malee gooneen argamiin malee gurra hin kenninu. Kun barumsa guddaa nuu ta'uu qaba jedhee abbaan manaan haadha manaasaa gorfate irraa baratanii gabaan isaanitti dhiitee mana isaanitti deebi'ani. Dubbii kana gara ijoo dubbii kootti yeroon fidu jarri kun itoo odeessituuf gurra hin kennine ta'e itoo kara deemaaf oduun gurra hin kennine ta'e akkuma karaa isaanii jalqabanitti gabaa isaanii dhaqanii bitatanii gabaan itoo isaanitti hin hojii isaanii wanta bahaniif raawwatatanii galu. Anis as obbolaa koof kanan jechuu barbaadu jireenya ofii keessatti namni wanta barbaadde godhi. Gaarii godhi wanta barbaadde godhi waasiin jechuurraa tasa ofii hin qusatu. Namoonni oduu baran waa inuma namaan jedhu akkuma aadaa Oromoottiyuu mammaaksa Oromoottiyuu afaan dubbii baree bulluqa lalfataa jedhu. Ati hammina gooteef miti. Taateen argamiin gooteen argamiin malee karaa kee itti fufi hojii kee hojjetadhu. Wanta gootu hundumaatti ofitti amanamummaa qabaadhu kanan gorsi har'asiif qabu wanta hojjettu hundumaa beekiitii hojjedhu yeroo keetti hin fixiin oduuf gurra hin kennin hamiif gurra hin kennin tuffadhuutii bira darbi
warra si duuba yaa'an hundumtuu bor ati hojjattee bakka kee geessee kaayyoo kee galmaan gahattu isaanumatu si jala hiriira. Isaanumatu harka siif rukuta waan ta'eef kana dhaamsiin dhaamuu barbaadu. Warra itoo hojii qabdanii jireenya keessan jiraachaa jirtanii wanta isin hin ilaallanne keessaa galtanii waa borcitaniif immoo kun barumsa guddaa isiniif ta'a jedheen yaada. Kanaaf karaa kee yeroo jalqabdee karaa kee irra deemtu odeessituuf gurra hin kennin, oduudhaaf gurra hin kennin, namni wanta namaan jedhu hin dhabu. Dhaamsa koo har'aadha. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Horaa deebanaa dagaagaa guyyaa gaarii qabaadhaa.